Tigaan asii wajjin dubbachuun barbaadu si galee viidiyoo jirate viidiyoo san gannu baasi. Haati dhimmaa si asii wajji dubbataa jiru sillee tuqaa jiru godina irraa viidiyoo yoo barbaade maqaa kennaa keessa na dubbisi. Maqaa kennan si galeera viidiyootti viidiyoo gannu baasi. Suuraan isiin da'um jalqabaaf na bira ture milikkata olii isinitti himaa. Suuraan nuti kan isiin akka bitoomi naasoftee jira. Muudata na kenna boletu wajini muudata na kenna in wajinaati tiyyaatille afaan qabadhu taa'e ganni atillee jalibsi taa'e wanta as dhuftaniif daabboo mijattii tana laala dhuftanii miti hundu daabboo mijattii laaluu buuftanii uzuraati daabboo mijattii laala hin laaloo jettan deema. Abdi ati maal ta'a jirti daabboo mijattii kamaalitti immoo daabboo gatti daabboo maal warabbali kaaba ka irra dhaabatee jechuudha. Na dhageenya daabboo. Dhibbaan soba. Wallahi soba. Kumsi godhan tokko baay'ee gadi intalaadha sana muttee dhiyaatu walitti taasalan baay'ee gadi si hojii siyaasalan isillee walii si salan isillee kolkoltitti. Intukina qoy. Baga ta'e si jammara ishii baga ta'e jechuudha. Garuu muttee keessatti immoo mutteen isii yaalan jirtu dhibbatti hilamane kana waan ta'eef. Dhibbaan dhibbatti keessan si erga. Tuni keessa bakkisiisii hojii salan duubar. Keessan si erga ajandaa sirraa balleessu kana balleessu. Koi nama nata galchinati nama nata galchin tiya ma de bite nama yani babu yo baga da gano Video barbaade dura bilooki jala jirta sirraa kaase video barbaade. Gani video barbaade qaata bira da. Kamiya turen kanaafi namni azara deemtanii dhaabadhu jettani wanti dhaabatanii jiran kalee kadhadhee dadhabe jechuun biloog na goote tuktukii lamaan dhaqii gaafadhu tiyya maa biloog na goote odoo waan kana keessa hin seennetti waalaikum salaam odoo waan kana keessa hin seennetti biloog na godhin jedheen taa'ii jedheen suusuu taa'e wanni kun akka maal jirra yaa kiyya iji nu dhukkubde daabboo laala ifanne tanamni dukkana keessatti waliin kennu ifa keessatti kun iji nu ifatte jirra kuja. Gani waan takka mul'isu gani waan takka illee taatu waan takka illee mul'isu. Sila koi ani kana dibe maaltu dhalata guyyarra ganni Habibi guyyaa irra ba wanti inni dhufu waan addaati guyyaa irra jechuudha. ani amma dhugaa rabbii tanee wasitti mee abdiyye war Abo so ta girtu da bane no hita abdi. rabbala kaaba ganaman gurbaan tokko akkam na godhe Ganni gasi buusan ko wanti takka barreessite yookiin waan biraas baaftee. hin dhageessa Abdi namitti hin tunda. Ta'e ijoollee arsii arrabsisanii bara. Abo to ani tokkorii gamas dareebii ajee Habib jaldawa jibra yeroo man laabii yoo laa bula beessa taatee yoo natti dhumate wal. takka lama jedheetiin habbaa 45 narratti erge beeta mucaa biloo kodee waan hirifadhe Kun Habibi abbaa 45 abbaa 150 na bira jira. 224 saarukkaa wal dura duuban dhaabbatee deemaa rabbi namaa baasu. Oboleeso. Abdiyye a'uuzu billahi min shaytaani rajiim astaghfirullahi alazim kama ammadullee akkasumatti natti ergebbo Saraa sunam. Maal jettame alf. Amma abdiyye akkana goon abdiyye amma akkana goon amma abdi ani micattii tana fillee yookaan isiif dubbachullee osoo hin taanetti alfiyaa fi akka immoo micattii sun illee wal dhabbii qaban argee ture reefuun tanaan gasii immoo shabakana siin sun ide amma alfiyaallee yoo immoo suuraa ishee sirra fiddee akkana waan akkana walirra dalai isiin shamara sunis shamara wanta kana nummaa fatte osoo keessa laalle fi natti tola garuu miidiyaa kana ol fidanii akka taasisuullee hin barbaachisu ka keetillee immoo osoo keessa laalle akkana. Koi mbosina alfiya wanti kuni yoo isin dhaabatu didde boruu itti deebina. Yoo isin dhaabatu didde boruu itti deebina dhugaa jalalallee mbosina. Namni waa dubbatu. Abdi daal dalageeffatu abdi ani bakka haata dhiiseen ture.
wallahi qaata akka tiniif tasi arga gaafa mana hafteetitti illee fiddee suuraa kee utuu achi waan biraa arrabsinu nutti as baaftanii beekne. Okay, kana son ana mala kiyya keessa jechuun liibillee seenuun jaaladhu ture dur gin wallahi gaafa isii liibii seenuu ture yan ani inda'u minuun seenuu gin gaafa isii liibii seenuu ture yan mucayyoo baalagee tanaan already dhiisee jira liibii seenuu gin guyyaa hundaan arrabsiti guyyaa hundaa waan barbaadde jetti yoo annaqee koomentii yookaan nama bira jala seenee allaalellee bakka nan dhiisuu diddee beektaa. Tuffadee ndisa tuffina dawarre tuffadee dhiisu sun arrammoo deemtee kinoona aadaaf abbaa garagalchuu geessi. Ergasii hoo ana gayoo misiisaa bisaree. Namni kun nama si wal beeku. Anu koo bakka isin jirtu bichaa barbaada nama gabaabaa dubbii. Ani waan takkallee barbaada. Wallahi borullee taanaan haddallee taanaan jechuun maana ijaazaa sanillee borusaan eessanu intalan bakka meeqa zoortee. Carraan alfii amaana gabbaafti carraan akka yoo asirratti ol Hidhaarte dhugaa jaalalaa hidhaarte nama jaartummaan barbaadu. kana baase kaas keessa na gabbaa sun isillee maqaa keessi balleessu wal isi osoo sun arrabsitanii gammachuu waan akkasiitiif yaada malee warra jandaa godhachuu dunna gabbaasi malee alfii adagee nama sitti hima yoo suusiyye taate anatu keessan gaafattee abdii guruppii hinee waa hunda akkasitti fidne malee asirratti wal arrabsitanii wal salbiftanii kan ammataadha. والله كوان فيدمني سيقالي carraan geeffanne dhugaan jalaa dubbadhee siin ragabbuu amara kadhimi dhage alfii ana dhage yoo isiin kasitti deebisu taate abdii keettillee kaalfiyallee wallahi anatu sii keessan gaafatee dubbii kan akkanumatti asirratti jumna dogongori siin raawwatteellee akkuma jirutti eega jiraate irraa dhaabbachuu qabna malee nama tokko immoo miidiyaa irratti salphisuullee hin barbaachisu isilleen immoo jecha akkasii eega siin jetti wanta kana keessa laallee finna dhiisa asirratti immoo miidiyaa kanarratti waan hin taane waliin jechuun hin barbaachisu namni immoo zala taa'eetiin koomentii isinii tum cabcab isinii jedha malee wanni isinii fayyadu tokko hin jiru alfii aatillee nama guddaadha miti kanaaf suura haadha abbaa kiyya gaggara galchite san kaasisiisa ayyoo kanaanis aanna ima yoo millee tana abada bibi alee alfii yaa qonni goosiif dhugaa jettee dhugaa abbaasan ila abdi lakkoofsi alfiyaa yoo kasii bira jiraatu taate wallahi saambaa dhibamaa turte bara intala saambaa dhibamaa turte wallahi aidii kiyyaan jechuudha mana yaalaa geessan turte waa'ee arabaanis kaamu waa'ee arabaanis alfiyaa waa'ee arabaanis basitanyaadha isin mataan isitu basitanyaadha waatuun isin alfiyaa gadi na baaste na biloogte miti ani nama kabaja siif qabu ati nama kabajaa jedhan nama ijaansi argee beekuu nama kabaja sii qabu waan dhageeffadhu waan xiqqoo tanaa wajjin deemin siin jedhee jira miti dhaabbadhu dhageeffadhu ani ishii jalalleen deemu si beekan malee isii ani jala deemin hordofu dhageeffadhu wanni ishiin sirraa balleessitu jecha dhugaa jaalalaa kanatti fayyadami kooddu nurra nusi kabaya jecha dhugaa jaalalaa musin jedhu kana hin fudhatta yoo ta'e namni ishii dhaqiitiin tala kan arrabsisin jedhaa oolu wallaahi billaahi nama satirii sitti qabuu miti nama si xiqqeessu malee ar'as borus ati alfiyyaan nama kabajaa qabu arrabsi yoo sin jedhanii ammas ati madiidami afur ati suura ishii keettayyo nama akkasiiti miti namni alfiyyaa arrabsan nama eenyummaa qabu nama gaarii osoo ta'ee nama xiqqeessa wayi nama xiqqaate namni sa'a 24 arrabsu alfiyya wallaahi billaahi ati intala kabajaa qabdu kan lafarra deemtus dhalaanis lafa si argitutti si kabaji kanaaf jecha ati ofii keetii nama xiqqoo sana jala dhaabbattee sa'atii 24 yoo isii wajjin dubbatta ta'e namni akkasii suni koma tokkollee irraan fuutu arraba malee kanaaf jecha ati nama gaariidha kabaja sii qabnaa yoo si arginus akkuma nusi kabajnu sanitti nu kabaja yoo ta'e ofisin kabachiista yoo ta'e ati waan akkanaa kana jalaa ba'i yoo dandeenye nutti dhiyaatte ishillee bakki ishin jirtu siin beek
akka ishiin sirraa dhaabattullee yoo dandeenye hin goosifna yoo kan namatti dhiyaattu ta'e. Garuu namoonni baay'een gocha dogongora ergama nama biraatiin ofirratti duulaa jiran gaafa nama arrabsitan adda baafadha. Ijoollee qeerroon mucaa giiftii intalaa kennu ture ergitee qeerroo arrabsuuf jecha ganniin kan arrabsamte qeerroo arrabsuuf deemti. Qeerroon ilma Arsii keessatti dhalatee yoo baales ta'e ilmuma Arsiiti kan ergite boontudha. Ganniin na xiqqeessan jettu kun wallaahi billaahi giiftii anas sii kennaa dhaqii qeerroo waan feete godhi jetteeni suuraa ishii kaattee ganda keenya xiqqeessaa jirti. Ani Alfiyyaa wajji dubbachaa jira. Si wajjin dubbadhu ani. Simmaa osoo si arge qasman billaahi dachirraa si balleessa. Shayxaanati ati. Shaytaan isin arrabsi. Afachu abdi bakka dhiisa tema qeerrooti illee waan akkasii naasanii abdi biyya kana guyyoo sii kenna amma guyyoo afachu kaasii kenna ati alfiyaa suuraa kana kaasiti abdiyyee lakkoofsaan qabdaa keessan dubbanne keessan finne dubbii kana akkanumatti abdiyyeen guruupi irra siyaa fidu ani jira lakkii jira kiyyaa shayxaana kana sin beeku ani hafte yaa illa ati amma suuraa kana kaasita alfiyaa rakkoon qabu suuraa kaasi